Asama harka fuunee ilmaan Oromoo mala keessanuu kan addunyaa kanarratti argamtan nageenya waaqayyoo isiniif haa ta'uuni. Sammuu naanii maaliif ollaan irraa baddeenii calcitteetuma sabiskiraayib naaf godhaa jettee kadhataa toorratti hojjeteenii irratti hojjedhu hin kadhateenii warreen naan jettan jechuudhaan deebii gaasni qabadhe dhufee obsaan na dhaggeeffadha amma dhumaattan isiniin jedhaanii dursee isin kadhadheenii baduudhaaf dhiifama guddaan isin gaafadha. Ittaan suudhaan immoo kan ani badee fi ani irratti hojjechuu jibbee wayii immoo sanafummaadhaaf osoo hin ta'in haalatu naaf mijanne haalli isaa akka itti naaf mijanne akkuma beekamu kaa yeroo baay'ee isinitti miira karaa tiiktookii galuudhaaf hin jedhaan kunii hin dhumuuni guyyaa waaqayyo jedheenii as keessaa galuu waaqatu beekaani asumaan illee immoo ijoolleen kuyeet keessaa adaraa isinin jedhan duraan adaraa isinitti machaa ture achi galuudhaaf jedhee duraan saraatanyaa dhaban ijoollee koo sana booda obboleettii niiti kanaa biraanii kan waggaa 10 hojjettetu jiran jechuudha sarratanyaan tokko guraagee wayiiti isheen obboleettii ishii fiduufiidha wal tasmaammaanii karaa Dubaay irraan isinii fida jettee jirti jechuudha. Sana booda guyyaa tokko galgalaan silkii koo ijoollee irraa fudhatteeni naaf dawwalteeti na gaafachaa jiranii deemuu dhiifte moo maayinni naan jette. Ani deemuun dhiifneen jedhanii maal taatee deemtaanii amalli jara akkam jennaan lakkanii barumsaaf hin deemaa jiran jedhee maaliif mucattii waan hundayyuu kan isin jennayyuu jaratti waan na biraa taasisutti waan ta'eefu lammaffaa mana kana keessaan ba'uun barbaada waan ta'eefu waan na galchuun qabu ta'uu beektuu fidaa jirti obboleettii ishee waan ta'eef ani barumsa kun itti dhufuu barbaada kanaaf hin galaa jiran ittiin jedhe. Sana boodaanii yeruma kaaniyyuu nufaanaa sa'uu fedhiin qabdu. Jara faanaa sa'uu barbaaddi jechuudha. Sanaan booda egaa inni makaanuu wajjin haasa'uu hin barbaadduuni akka carraa qaamaanis wal argineera waggaa ramadaana darbee dhuftee jechuudha. Afaan Amaariffaatiin haasa'ii naannoo jette dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waan biraa haasofnutti fakkaatan ta'eef Arabiffaan haasofnaa jettee achi lakki nuti ati sila akka isaanitti beektuuf nuti immoo Arabiffaan dandeenya afaan keenyaan haasofnaa walitti ittiin jennee ture jechuudha. Enna silkii otoo naan haasoftu viidiyoodhaan dawwaliitii geessiiti madaamii keetti kennine naan jette maaliif jennaan obboleettii ishee ilaaltu jette obboleettiin niitii kootii immoo kan ishiin hedduuni baay'ee nama guddoodhaan jechuudhaan dubbattu siin tanqasaaqastu jechuudha nama adda baafattee hin beektu. Ani sanumaan booda inni ishee jedheetaniini silkii irratti cufee gaafan jedhu deebistee viidiyoon dawwalte geessee niititti kenne jechuudhaan namichi tsaloota irra tureeni niitiin osoo obboleettii faana haasoftu namichi dhufee baay'ee aare jechuudha gaafa silkii kootiin haasa'uu shargu jechuudha aniif intala walitti haasa'uu gaafa bara maaliif intala obboleettii ishii kan ishiin biyya irraa jara kana jara kootii fidaa jirtuuni ani immoo obboleettii ishii fiduushi ana maal galchana mana kana keessa na eega waan ta'eef iyyuu ittiin gammada wanti ammeenya manaa itti muun hin jiru jechuudha. Jarri garuu mana kana keessatti akka waa hunda fi kootii of danda'e akka namoota ala hojjetaniitti jiraadhuuni tarii itti himtii wantoota garaagaraa itti himtii jedhanii natti fakkaata baay'ee jijjiiramanii jechuudha naakaani. Paaspoortiin waa'ee faana bira jiraanii yoo obbolaan namichaa dhufa yoo abbaan barbaade dhufe jarri koo immoo waa'ee silkii irratti amma kan hin himtiin anatu kennaafi jechuudha paaspoortii waa hunda jechuudha. Sana booda niitiidhaan lolee silkii irratti cufeetanii silkii koo fudhadheenii deebi'ee kutaa kootti galee jechuudha. Sana booda dhufeetti yeroo kaan isin arguu laayivii zinnaan galuun argu tiiktookii irratti siriyyuu gaafa laayivii galuun yeroo baay'ee bakka oniitiin namaamteeyyuu oolaan irra taphachaa jirti godanyuuti shumana jirti jedhuuni amma kana silkii irratti intarneetii irratti cubbuudha waan namni tokko wanti hin taane intarneetii irratti amma kana dhibbisan ture jechuudha. Sana booda intarneetii baay'een kaffalee naan jedhe intarneetii baay'een kaffalee intarneetii baay'ee fayyadamtaanii namoota baay'ee faana haasoftaa naan jedhe namichi dhufe achumaan inni hindee intarneetii anaaf jechaan kaffaltu isin jenneeni jimuman jedhe aaree keessa kootti jechuudhaan kun hundiyyuu osoo amma ishiin itti haasa'uu baatteeni otoo ishiin isaanitti naasa'a jechuu baatteeni kun hin dhufu jechuudha. Gaafa ishiin isaanitti naasa'a jettu tariidhaanii haalatti jireenya mana keessaatti itti himtii laata akka mucaan nuuf hin dhufneeni oowwisiiftii laataanii hojiin akka ulfaatutti himtii laata jedhanii yaadaniiti natti fakkaataanii sanuma booda bakka hin jijjiiramanii karaan silkii koo fuudhullee nan dhabe jechuudha. Unkaan viidiyoo yuutuubii miti viidiyoo tiiktookii irra karaan hojjedhu nan dhabeeni jechuudhaani laayivii galuu miti viidiyoon tiiktookii irra karaan hojjedhu nan dhabe jechuudhaan bakka darbee wayii gisee tokko nam shaayii dhuguu wayii namni isaa nyaadhu wayii hojjedhaanii kanaaf hin bade maleeni baduu barbaadeeti mitiini egaa immoo wantoota baay'ee danda'anii
waggoota baay'ee danda'anii yeroo xinnoodhaa fi anis naaruunii ittiin gaddu garuu ijoolleen araba jala akkas fiiddanii araba irratti dabarsitanii wallaattanii jettanii kun jechuudha. Sammuun keessan akkamitti isin eeyyamiti jirtu baay'een keessanii. Ittaan sun immoo ijoolleen keenya keessattuu ijoolleen Oromoo bakka qulqullummaan nu miidhaani jechuudha. Gizee baay'ee qulqullummaa keenyaan hin miidhamnaani baay'een keenya jechuudha. Kamaa taatu ijoollee Habashaa wanta akka ijoollee Habashaatti dabarsee wallaatu hin jiru. Wanta akka ijoollee keenyatti dabarsee wallaatu hin jiru jechuudha. Ijoollee xinnoo ishee araboota faana as turaniini ijoollee sin dursanii araboota faana mana tokko keessa turanii jechuudha. Otoo waan barbaade ta'eeni arabni keessa namtaa taatu gaarii taatu gaariidhuma jedha gaarummaa ishiitti malee ammeenyaa ishiitti ni miinaa isin ammaattee isin keessa keessanitti of beekaatee dhiisaa jechuudha. Maaliif damoosni si kaffalamu akka waan ishiif dabalamee kaffalamu jireenya itti jiraatu akka waan ofishiitti jiraattu nuti ijoolleen keenya baay'ee wal xureessu baay'ee wal gurraachessuudha jaalannaa jechuudha. Maaliif akka ta'een hin beeku. Silaa wal gargaarree orma jalaa wal baasuu isa qabnu wal gargaarree ormaaf walirratti hojjannee orma gargaarree ormaaf wal garboomsuu filannaa jechuudha. Maaliif akka ta'e hin beeku. Hayidoonnoon akkamitti sammuu keessan akkasiin eeyyamuun hin beeku jechuudha. Arabniin kaddaamaa koo isin hin jettiini birrii kooti isin hin jettiini osoo mar'asitti kuftaniini ishuma Habashaa ishuma qomoo keessanii ishuma isin jibbitanii harabattiin dabarsitanii gurgurattan kanatuuni ol isin qabaanii qomoo biyya kooti jedha maatii keessanii akka taate yaaffateeti duunullee adeemsa keenya kan wal galchuu jechuu gabaabaadhumatti. Kanaafuu jireenyi mana arabaa yeroodhaa fi gennee galla dogoggorsa hojjedhu immoo bara jireenya keenya guutuudhaan namatti baasnee muyyuu abaannu sammuun keenya nu kasasaa jiraata jechuudha. Dogoggorsa guyyaa tokko hojjennuti sammuun keenya yeroodhaan nu gaafachaa sammuu seeraan yaaduu fi kallattiidhaan yaaduu qabnu taana yeroodhaan sammuun keenya bakka gaafii nuti ta'a gochi keenya har'aa kun nu ceepheessaa lafaani jechuudha. Nama miitan sanaanii homaa miti nama miitan sanaaf isa miidhameef homaa miti jechuudha. Homaa itti fakkaatu garuu isin warri miitanii warreen nama miitaniini bara jireenya keessan guutuu miidhamaa jiraattu jechuudha. Namatti isin miidhamiti sammuu dhuma keessatti deebisee isin miidha. Gaafii isinitti ta'a waan tar'atoo hin beekne gootan kun waan tar'asini nama akka keessanii biratti isayyuu arabaan jaalatamuuf jecha dabarsitanii wallaattan kun isin miidhaan. Obboleettii kaaraa biyyarraa dhuftus haa ta'u kanumaan beennis haa ta'u dadhabbii ishii arabatti himiin arabni gowwaadha waanumatti jetteen fudhatti waan jetteen amanti. Dadhabbii keessan dabarsitanii arabatti waliin laatina oolmallee dadhabbii qabaatan gorsi obboleettii keeti. Zariidhaan iyyuu garagarta amma zariidhaan wal jibbinaat Oromoo Amaara waliin jenna mitiini araba caala garuu Amaara isa si ajjeesu kanatu siif caalaan jechuudha. Araba caala Tigreessa jibbinu kanatu nu caalaa jechuudha gaafa rakkina gaafa biyya Oromoo keessatti rakkanne gaafa sana Itoophiyaadhuma jenneeti mitiini. Fakkeenyaaf karaa irratti gaafa rakkattanii wayii immoo gaafa haaraa dhuftanii biyyarraa dhuftanii afaan hin beektanii an dhugaa dubbachuuf niitiin koo jechuudha. Nama kalarii isaanii dhiigdi isaanii nu fakkaatullee Itoophiyaawidha kootu dubbisi jechaa turteen jechuudha. Kana yoon jedheen hin beektutti naa himaa jechaa turteen jechuudha. Maaliif qomoo kee dhiiga kee waan ta'eef jechuudha. Otoo kufteefis immoo araba son ta'ii jara sana kan dursee ol si qabu. Kanaafuu abada waan zaalala ilmi keessan likkini sammuun keessan isin gaafachuu sammuun keessan isin ceephisaa fuuni hin godhina namaan jaalatamudha jettanii. Sinaa jibbitu araan. Ati koo keessaa galta boor kontiraata kee gaafa fixe keessaa galta. Kun ikkoo lafa jireenya kee bara baraa son ta'in kontiraataan keessa jiraatta waggaa tokko waggaa lama waggaa sadii waggaa afur keessa jiraattanii amma sitti obsaan jiraadhu jibbamtus jaalatamtus galee hojii keeti immoo si jaalachiisa malee. Sobdee sanaafi sana walitti hidheedhaanii obboleettii kee xureessiteedhaaf hin jaalatamtu. Kan si jaalachiisu hojii kee, kan si jibbarsiisu hojii kee. Hojii kee seera qabeessaan hojjedhu. Isaan si miidhan iddoo amma bira jirtutti amala gaarii calaqqisiisi. Borusillee waan facaafatti haammattaan jechuudha. Umurii kee guutuu sararatanyaa taatee naftuuni. Guyyaa tokkoon siif lakkaa'ame sararatanyaa horachuu dandeessa jechuudha. Yoo ati gaarii goote yoo ati gaarii hojjette yeroo sarratanyummaa keessa jirtutti yoo ati gaarii hojjette yoo ati waan gaarii keessa dabarsite borullee sarratanyaa gaariitu si quunnamaa jechuudha. Yoo ammoo hatar'e wantoota jibbisiisoo gooteenii maalla galcheenii jetteenii akkuma barbaadde goote jechuudha. Kan keessa boru akkasumaanii jechuudha.
Kanaafiyyuu gabaabamattiin warreen mudannoon akkasiis hin mudateeni ijoolleen Habashaa warreen as keessa turanii araba faana wal qabatanii akka isin miidhamtaniin godhanii fi obsa isiniif haa kennu jechuudhaan dhugaa waaqa. Maaliif ani wanti kun natti deddeebi'ee jiraani tokko jirti waggaa afuras hojjetteeni baay'ee walitti dhiyaanna ishii faana muudhaan sirumayyuuti. Garuu baay'ee bakka waan akka jaraa walitti na buusuudha waa baay'ee haasofti waa baay'ee gooti jarri garuu hojii koon hin beeku gocha koon hin beekuuni umaan jedhanii shuma madaalanii dhiisu yeroo baay'ee jechuudha shuma tuffatanii dhiisu jechuudha. Maaliif ishiinis immoo obboleettii ishii duraan mana kana keessa sobdee deemteerti waan ta'eefiyyuu callumatti hin jedhuuni jechuudha. Kanaaf jennaan of eeggadha. Har'aanii araba sitti dhiifteen galtaanii dhiiftee gallaan as ittiin deebituuni ittis deebitu mana biraatti deebtaa jechuudha. Ishii qomoo keetii garuu borgaltee biyya keessatti gaafa argituuni ol jettee ija guutuudhaan wal ilaaluu qaaneffattaani jechuudha. Kanaafuu lafa deemtan mara isaatiyyuu gaarii gochaa waan gaarii dalagaa darbuudhaaf yaalii godhaan isiniin jedha. Kanumaa fi kanneen onlaayinii irraa badeeni jara faana solitti bu'uun barbaaduun yeroo xinnoodhaaf jedhee maraatuun maraattee waggaa 5 hidhamtee guyyaa 5 siyaafee jenna nu fajjeeftee jedhamite Oromoon. Kanaafiyyuu anis guyyoota xinnoodhaa jedheeni isaan faana solitti bu'uun barbaadu jaalalumaan akka wajjin turrettiin jaalalumaan biraa deemuudhaan barbaada jechuudha. Kanaafuu kanaaf jechaan intarneetis fayyadamuu dhiiseenii viidiyoos dalaguu kanaaf hin dhiiseenii malee ani baduudhaa miti wayimmoo sannafuudhaaf miti asumaan dhiifa manaaf godhaa warreen tosin na jajjabeessitan ani akka saamunaa sin harkaa mucucaa jiruuni dhiifa manaa godhaan isiniin jedhaani jabaadhe cimee isiniif hin hojjedhaa gara fuulduraattiin kanuma dhaamsi koo kanaaf hin bade isiniin jechuudhaaf hin dhufe jechuudhaani na hubadhaa guyyoota muraasaaf ammas baduun koo waan hin oolleedhaani jechuudhaani amma gara biyyaa galuuttiini. Maaliif jarri baay'ee jijjiiramanii jiru eegasii hasii jechuudhaan bakka yoon ishii faana silkiidhaan haasa'ee haala mana keessa jiruun haala jireenyaa waan itti mu'ee waan akkasii fakkaate kanaaf akkan galaa jiru waan itti fakkaate ani immoo kana ijoollee keenya faanaani jechuudha osuma Oromooyyuu taate osuma mucaa haadha gooti taateen ijoolleen keenya dabarsanii ol daachuuf tokkoffaadha waan ta'eefiyyuu otuma jarri koo dhugaa dubbachuuf amalli ishii badaa miti garuu haala jireenyaa waan hundaaf dandeessanii akka nama mala hojjetutu jiraattu as keessatti jechuudhaan. Isa biraan hojii mana kana keessa hundi isaa sabatanyaa tokko irratti kufeetu jiraatu jechuudha. Ani obboleettii koomitiini qomoodhuma kootiif mana kana hin hawwu. Osoo beektummoo fidaa jirtu waggaa 10 jira kana faana jiraatte waan ta'eef anas jammar hidhaa keessanii kadha maal galchee. Maala ta'uudhaafini waan hin barbaades ishiitti maa osuma na gaafattee immoo ishiitti dhimuuni jechuudhaan ishii caalan beekwa. Ishii waggaa 10 mana obboleettii hojjetteeni jammara kaastee beektini sar'indaa manaani omaana bakka damoota kofiisaantiif lakkaa'anii ji'a isaaniitiin ji'a irra guyyaa tokko ton dabarsee fidanii naaf kennuuni mucaa dura si deemtee biyyatti haftee nan deebi'ettee biyyatti hafteeni damoota ishiillee intala akka taqqaattartu kanatu jara wal taaggalee wal lolee irraa fuudhaaf ture damoota ishiillee kan ji'a tokko kennanii fi kan ji'a tokko irra dabarsanii si kennin irratti hin jechaa turanii jedhanii jechuudha. Kana soo argitu obboleettii ishii fidaa jirti waan ta'eef obboleettii ishiitti immoo ani ishii irra dhiyaadhu. Ani akka qomoo tokkootti akka abashummaatti akka Itoophiyaatti keenyaatti itti dhiyaadha malee ishiin immoo haadha garaa tokko waan ta'eef Itoophiyaatti mana kana fidaa jirti. Homaa waan nagalchuun hin qabu jechuudha. Maaliif nama soo beekuuni ibiddatti hidhatee ibidda harkaan qabuuni hin qabiin jedhaniin isa wallaalaadhallee isa hin beennillee irraa deebisu sila hin beenniif gubachuudhaaf deemaa jedhanii malee isa too beeku. Otoo gubatee itti argaa jiruuni haadhoo isaa fideetti galchaa jiru homaa gochuu hin danda'uuni jechuudha. Kana ijoolleen keenya kana dhugaa kanaaf deemnee fagaachuus dadhabne natti fakkaata. Kanaaf waayaan irrattis gizee baay'ee milkaa'u dadhabne natti fakkaataani walirratti hin hojjetina. Arabaaf dabarsanii waliin laatina. Keessumaa arabaaf dabarsanii waliin laatina jechuudhaani. Guyyaa gaarii isinitti haa toluuni. Kanaaf hin badee gizee dhiyootti viidiyoo baay'ee babbareedaa isinii qabadhe nan dhiyaadhaani. Abdiin qabaanii gargaarsa waaqayyooti wajjiniini asumaanii ifamu guddaa ammasiinii irra deebi'een isiniin jedhaa warreen osoo isin jajjabeessitan osoo isin jabaadhu jettanu osoo isinii lafa doggorsa koos sinatti himaa lafa jabina kootu sina jabeessaa jirtanu dudduubatti sin harkaa hafuuni amma mana namaa keessa jiranitti qa homaa gochuu hin danda'anii humnaan qabas jedhaniidha. Omaanuu mo'achuu hin dandeessu amma bitamtee jiraatutti bitamee jiraadha akka jarri naa jajjattiin buluu qabaanii jechuudha. Kanaafin isin irraa badee guyyaa gaarii isin haa ta'u jireenya isinitti haa toluuni jiruu fi jireenya isinii faamilii kootu hawwii fi
muraanni keessan hundiyyuu isiniif haa butuun isin jedha Oromoo koo hammas isin jaalladhaani naaf jiraadha marri keessan iyyuudhaani karaan isin deemtan hundiyyuu karaa milkaa'inaa isiniif haa ta'u yeroo gaarii